xiyyeeffatu qabannee dhiyaanneerra. Lolli Walloo keessatti adeemsifamaa jiru gara haxaayyeettis babal'atee jira jedhama. Bilxiginnaan yookiin gareen Abiy Ahmed diroonidhaa fi meeshaalee gugurdoon Walloo reebaa jira jedhamee jira. Sababa kanaanii miidhaa guddaa dhaqqabuudha jiraattonni kan OMN'tti himaati jiran. Gareen shororkeessitoota faannoo immoo akkuma amalasaa uummata Walloo ajjeesaa, saamaa, dararaa fi dubartoota gudeedaa akka jiruudha jiraattonni kan gamasii dubbataa jiran. Kaadiroonni Bilxiginnaa gama isaaniitiin uummata burjaajessuu irrattis akka argaman nutti himaniiti jiru. Uummanni Oromoo iddoo jiru hundaa uummata Walloo maddii immoo akka dhaabbatu waamichis godhamaati jira. Egaa gara Wallootti bilbileetti turree wajjiniin haa hordofnu. Torban tokko raangannee jirra waraanni duguggaa sanyiitti fakkaatu miti duguggaa sanyiidha kan Oromoo Walloo irratti geggeeffamaa jiru. Gadda ilmaan Oromoo qulqulluu kan magaalaa sanillee TPLF fi yookaan addi bilisummaa Oromoo waraanni waboonis hin jirre magaalaa Caffaruubii jedhamtu irratti si'a torbatti deebinee diroonidhaan dhahee lubbuun namaadhaa nama 50 caalaa lubbuun isaaniidhaa badanii namni 100tti dhihaatu madaa'anii namni miilli lamaan irraa citee namni miilli irraa citu kan akkasitti baay'ee miidhama magaalaa Caffaruubii sanirratti meeshaa waraanaa diroonii fayyadamuudhaan akkasitti ilmaan Oromoo jafaa jira. Amma kaleessa bakka ija Hawaacaa jedhamtu kan yookaan Maggaantaa Fursee jedhamtutti waraana jaba geggeeffamaa ture. Waraana kanarratti ilmaan Oromoodha burjaajessanii warri kaabinoonni Bilxiginnaadha warri Kamiseetii fi maalleen du'anii imaamni du'e warri Shaneetii fi juntaa walitti garagalanii wal cafaqaa jiran jedhanii duulshisanii uummata Oromoo afaan burjaajessanii ni torkiin hin jiru wal dhagahuun hin jiru namni jabaan Oromoo Walloo qabnu jennee isinilleen akka warra OMN itti dhiyaatanii beektan fakkaatu namni akka Faaris Ifaat faan duraa wareegamanii jiranii. Amma har'a achirra buqqisee karra qorii kan jedhamtuun wal gatee qarree marmaa jedhamturratti meeshaa gurguddaa akka diroonii marfii meeshaalee gurguddaa duguggaa sanyii geessisan uummata keenya laa kun amma yeroo ammaa kanatti illee dhukaasni hin dhaga'ama. Meeshaalee gurguddaa akka marfii kanaan uummata keenya warra shaashoo ganda jedhaman ganda geeloo kan jedhaman ilmaan Oromoo qulqulluu manaa wajjin gubaa jira. Kaadiroonni kan erganii achitti nu dura ijoolleen hedduun wareegamanii gadiin isaanidhaa qabamanii asuutan isaanii dhabame amma obbo Faarisillee reenfisalleen hin dhufne nu immoo aadaa Oromoo Wallootiin doonee reenfi keenya ala buruun safuu jabaa waan ta'eef ummanni keenya gaagama akkasii kee jira. Magaalaan Haxaayyee kan jedhamtu magaalaa Sanbateeraa kiiloomeetira 5 irratti kan argamtu marfamtee jirti. Amma edana dhukaasni nu ilaallata warra magaalaa Sanbatee kana. Warri magaalaa Sanbatee gadi baanee ol galuu dadhabnee torban guunnee jirra. Kararra yoo dhaabbanne makiina makalakaayaa kararra deemu wahuma harkaa qabu siniparii tahee matariyaalsi ta'uu harkaa qabu nu dhaha. Suuqiin cufaa wanni tokko hin jiru. Nyaataa dhugaatiin hin jiru akkasumatti waraana gara biraadhaa kan amma gartee gama dinagdeetiin kana nurratti geessutti jiranii fannoo kan jedhamu bakka lolli jiru osoo hin taane waraana hududuba taa'ee kan uummata Tigraay duraan zarafaa cafaa dubartii isaanii gudeedaa ture uummata Oromoo Wallootis akkuma san godhuu jira. Amma Haxaayyii kan jedhamtu sanatti bu'anii nama achi jiraatu uummata Oromoodha. Suuqa isaanii saamuun bajaajii isaaniidhaa irraa fuudhuu tumuu
سادين تنانتي عدل من فلقو شنه جاني أكسيتي حتى مشاولانا أنا جلت مبادراني أبو جمال حسن اللي دينغدا فراراني جلابه وانا مس ججباتو كيس جرا جتشو بربادتي أبو دجان يومن يرومو بلان دي الدنيا بوتر جيرو يونو درمتنو إيه كام دمي لالتو هند برانو بيساني كان ربي وجين فرمان نرجمو تهمله بايه غاغاما كيسا جيرا دغوغا سنيدا إنه وان تبرنا ilmaan Oromoo ofirraa faajjanii naftanyaa ofirraa kasaarsisan san deeffannaa kan fakkaatu nurratti deebi'aa jira. Kaadiroonni Bilxiginaa kan akka Alamuu Simee kan akka gartee Ahmad Hassan godinarraa ammee mu'ee kana keeyyaanii uummata keenya kan waan takka hin galiniif waraanaaf qopheessaa burjaajessaa Tigiree gartee kiiloomeetira 700 deemtee magaalaa Finfinneerraa kiiloomeetira 265 argamtu magaalaa Sanbatee marsitee jirtu tana Ataayee fi Sanbatee marsitee jirtu tana asii qabdanii Tigiraatti dachaasuu dandeessanii isin uummata jagnaadhaanii waan akkasiitinis uummata burjaajessaa jiranii. Uummanni Oromoo godina keenya kee jiraatu kan nu beekuu qabu warri amma asii yaa'anii achitti nu duraa wareegamanis tahee warri gana duulchisanis tahee namuma itti fakkeessanii yookaan gartee ijoollee milishaadhaa qawwee isinirraa fudhanna minaa minjanii afraarraanii gartee isaan oofan malee uummanni jiillee karaa gabbahee galuunuu dhabee karaa waraanadhaa waan imalurran jiru jalaa didaa jira. Nama waan takka dubbate hammatti qarreerra geenye buunutti nama saamana ijaa nama baana akka waan janiif fakkaata. Nama gartee doorsisuun nama gartee hawaasa waa dubbata hawaasatti waa hima jaan maqaa adda addaarra kaahuun kun kana ergamtuu maareetti janii waan akkanaa kanarratti bobba'aa jiranii. Isaan ummanni Walloo kuni baay'ee gamta ummata sabboonaa taheef ummata wabootis gamta deeggaraa taheef durumarraa kaasanii waan hojjetan kana hunda waakkataa waan jiraniif kun wal naman gaafachiisu guyyaa liyyooyiliin nu fixxee liyyooyiliin akkanatti kunoo abbaa amantiidha ajjeeftee ummata warroo ganda wasan gurgurirraa nama 100 mana buqqifte ganda arba waayyurraa nama mana buqqifte janiinis dura ta'an isaanidha Dr. Abiy Ahmad. Kuni hojii isaaniitii kan itti kenname hojjetuu qabanii yoo barbaachise borus soomaletti ergina jee akkuma dubbate san wanni dubbatanii wanni hojiirra oolchan wal naman gaafachiisu waan ta'eef malee amma gamta interneetiin hin jirreef naman saaxilleef malee qal'aa marfiidhaa tokkichisaadhaa kan meetira tokko ta'u ofii kiyyaa xayyee bu'ee kanan fuudhee mee inuma lafuma kaaheen gartee yoo guyyaan argame waan uummanni keenya dhumeen dhaloota dhufutti yoon kanan afu tahe hima jee kanan lafa kaayeen qaba jecha. Marfiidhaan nama loluu fi diroonni nama loluu waan nama gaafachiisuu miti erga waraanni kuni Maqaleerraa ka'ee hanga kiiloomeetira mana deemee dhufutti guyyaa tokkicha naannoo Amaaraa uummata Oromootti isaanis nama afaan wallaalan gartee warra Dasee warra Kombolshaa Waldiyaa uummata san keessatti takkaa diroonni fi meeshaalee gurguddaa faayidameen beekuu nuhi gamta ijaan bahuudhaaf warri nafteenyaadhaa isaa jaju miidhaa duguuggaa sanyii nurratti geggeessaa jira. Kana hawaasni Oromoo idil addunyaa seenaadhaaf lafa kaahadhaa yookaan dhumnu taates waan Oromoo Walloo lafarraa dhumteen beekadhaa yookaan waan kana kee dabarru taates seenaadhaaf lafaa taa'uu siin jaabu kiyya. Hawaasa Oromoodhaa iddoo garaagaraa jiraniif waltahaa guyyaan dhihaate tokkummaa keessan jabeeffadhaadhaa hawaasni Oromoo kan hin galiniif kan namni siyaasan hin galiniif ammallee Oromoon Tigiree maa wajjin hojjattii ganamuu fi kan jedhu kanatu mataa isaanii kee jira. Waan kanarraa akka hawaasni keessan isinitti abdatu dhaaboliin siyaasaa uummanni Oromoo waldaaleen Oromoo guutuu wal mari'adhaadhaa. Oromoo Wallootis ammoo sagalee taha gargaarsa karaa barbaachisuun hakimaan nu dhaquu mana yaalaatiin nu barbaadu haa ta'u sagalee nu tahaadha qaamni gartee
Amnesty International tahee qaamni mirga dhiittaa mirga dhala namaadhaa qoratu akka dhufee nu laalu waan lolamneen waan akka nu dhufee nu laalu karaa miidiyaalee addunyaa guutuudhaan akka dhagahamnu sagalee nu tahaadha. Kanaas wal taha qabsoo keessanitti xumura godhaadha jaan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya armaan olitti kan dhageessanii sagalee jiraataa Walloo ture. Walloon baatee Kamisee Caaffaa akkasumas iddoowwan adda addaa xaayee dabalatee diroonii Abiy Ahmadiin reebamaa akka jirudha kan nutti himani. Gama biraatiin odeeffannoo amma nu dhaqqabeeni Walloo keessatti iddoo Arbaa Waayyuu jedhamutti gama sanaatti kan argamu iddoon gandi Shaahotaa jedhamu. Egaa yeroo baay'ee xuruu sinaan jedhamee kan beekamu dirooniidhaan reebamaa akka jirudha jiraattonni yookiin keessa beektonni kan nutti himani. Iddoon kuni sirni amantii fi aadaa iddootti adeemsifamu keessumattuu iddootti araarri itti bu'u iddootti murtiin adda addaa gama aadaatiin itti adeemsifamu yookiin itti kennamu jedhaniiti warri achi jiran kan nutti jirani. Keessattuu guyyaa murtiin itti kennamu wiixataa guyyaa wiixataa kana dirooniin Abiy Ahmad naannoo sana boombii kan gaditti harcaasee jedhu warra achi jiran akka nutti himanitti nutis jala boonee Walloo keessatti waan ta'aa jiru kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan ammas OMN wajjin haa ta'u jenna.